Ajjecha Qananii Addunyaa irratti dhugaan bakka jirtu barree jedhan abbootiin gadaa Oromoo. Ajjecha Qananiif maatiin Qananii artist Andu'aalam Gosaa himatu. Artist Andu'aalam himannaa Qananii waakkata. Baatiiwwan 3 darbaniif abbootiin gadaa Oromoo akkasumas immoo hayyooleen bakka dhugaan jirtu baruudhaaf qorataa turaniiru. Adeemsa kana keessas araara buusuuf yaalaa turan. Maal argatan? Maaltu jedhame? Adeemsi kun akka sirna gadaatti dhugaa baasuun araara buusuuf yaadame. Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila bultii tokko bara 2017 barii keessa lubbuun ishee darbuu ibsame. Eegasii poolisiin shakkamaa jiru jechuun jaalallee ishee artist Andu'aalam Gosaa hidhuun qorataa ture. Haa ta'u malee hidhaa ji'a 3 booda waxabajjii keessa wabiidhaan gadhiifamee ba'e. Weellisichi sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata waan hin banneef mirga wabii qarshii 50,000 kaffaluun gadhiifamuusaa yeroos abukaatoon BBCtti himanii turan. Maatiin Qananii ammoo ajjechaasaaf waan isa shakkaniif wabiin gadhiifamuusaatti gammachuun qaban. Seerri dhimmicha qabe dhimma kanarratti wanti jedhu ifattis beekamu baatu dhimmicha osoo kanaan jiruuti abbootiin gadaa fi hayyooleen Oromoo dhimmicha araaraan xumuruuf sossa'uu kan eegalan. Gaafa dhugaa barree kakuutti deemnu nu duraa gufatee jedhan abbootiin gadaa. Kanaafis immoo maatii warra intalaa komataniiru. Dhimma kana manni murtii qabatee ture. Dhimma manni murtii qabatee kana gidduu seenuudhaan ilaaluuf kan gaafate nuyi jedhan abbootiin gadaa BBC'n dubbise. Gaaddisa garaa garaa jalattis dhimma kana ilaalaa turan. Maaltu jedhame? Shakkamaan maal jedhe? Maatii warra intalaa hoo maal dhiyeeffatan? Wanti abbootiin gadaa argatanoo maali? Abbaa gadaa Goobana Hoolaa, abbaa gadaa Tulamaa gaafanneerra. Gaaddisa tokkoffaati irratti ilaalla dubbii kana dhugaa waaqaa lafaa baafnaa nuu kennatu jira. Gaaddisa lammaffaati irratti lukaa lukoo isaa qabatee fira isaa qabatee dhiyaatee akka intalli kun nama kana wajjin jiraatte akka intala kana nama kanaa kenne akka imaanamtu isa biratti baddefaa himata. Kana faa himata namni kun. Kan himatu immoo isaa mootummoo fira isaatitu himata. Gaaddisa lammataati irratti maaltu nu qunname waan Oromoon qabu laali. Intalli kun nafseetii amaaru haadhatii abbaadhaan nama kanatti hin kennamne. Nama kanatti hin kennamne. Haadha abbaan nama kanatti hin kennamne. Eega hoggaa lama wajjin teesse jedhamoo sirni gadaa Oromoo. Eega hoggaa lama wajjin teesse niitidha jedha. Eega hoggaa lama da'oo Oromoo ta'e Oromoodha jedha. Kanallee mirkaneessineef achi keessatti akka imaanan nama kana irratti badde akka imaanan fuulana irratti badde kanallee mirkaneessineef. Gaaddisa sadaffaatitti irbuutti dhufne. Irbuun maal keesse? Intalli sun harka ofiitiin gamootan irraa kuftu, haaramaan darbantee kuftu, namoota achi jirutu jira. Namicha shakkamu, maatiin ollatu jira. Ollaa kanaan irbuun kun akka bahu gaafa bakkana geenyu gaaddisa sadaffaa irburratti gaafa afuraffaa irbuun kun dhugaan kun bahuudhaan ciroo irratti beellaman gaafa nagaatiin nu harkaa jiru. Irbuun kun maali namni sirriitti akka hubatuuf? Irbuun jechaan waadaa gara kakuuti jechuudha. Obboleettiin Andu'aalam achi turte. Andu'aalam achi ture. Argadeetii immoo ollaan achi ture. Kun kakuudhaan jecha kakuu kakatee maatiin shakkamaa kunillee gara irbuutitti dhufee kakatee yoo irra jiraate nurra jirti. Yoo ta'uu baatte irbuu yookaan kakuudhaan raawwata jechuudha. Yoo kakuun uumamu kanaa hoo yoo kakuun raawwatamu kanaa hoo warra hin kakannu dhugaan bakkana jirti jedhutu dhufa. Gaafa kanarra geenyu gaaddisa afuraffaati irratti gaaddisni nu harkaa jiru. Yaada keessan sirriitti hubadhee Andu'aalam maal jechaa ture? Namni kun nama shakkame. Namni shakkame haramaraan laalama. Haramaraan itti aggaamama. Kara mootummaatillee gara immoo seera Oromootillee Andu'aalam akka dhugaan isaa baasu kan dubbatu. Karamiinuu akka dhugaan akka baasu. Jireenya islaamniitummaa keessatti waan keessa turanillee waan keessa qaxxaamuranillee kanallee hayyuu gadaa Oromootitti abbaa gadaatitti ibsataa ture Andu'aalam kanuma keessa ture. Abbaan intalaa Andu'aalam intala koo ajjeeseera jedhanii xamanu
irra deddeebiidhaan dubbataa turan. Tarii dhimma kana dubbatanii turanii gaaddisa irratti. Dhimma kana sababbii isaatii diinte jedhanii dubbataa turan. Andu'aalem maal jedhe? Andu'aalem harka kiyyaa miti ani hin darbine ufis darbamte malee ani hin darbine. Isin akka abbaa gadaatti akka gaaddisa walitti qabaa turtanitti badini eenyu harka jirteedhu jettu maal hubattan? Hayyuun gadaa tuulamaa abbaan gadaa tuulamaa hayyuun odaa bultum abbaan gadaa odaa bultum bakka dhugaan jirtu argee jira. Garuu eenyu dhugaa fudhatu? Eenyu dhugaa fudhatu? Abbaan dhugaa eenyu? Abbaan gumaa eenyu? Yoo inni beekee sirna gadaa Oromoo kanatti galee yoo bira harkatti galee yoo dhugaan abbaa geesse yoo gumaan abbaa geesse bakka gurraattii qabatanitti dhugaan baate. Tole isin amma dhugaa barree jettan dhugaan sun maali? Dhugaa amma gaaddisni irbuu qaba yoo dhugaa arge. Yoo abbaan dhugaa dhufe abbaa dhugaatiin gaa malee qilleensan hin gahu. Qilleensan hin gahu. Kanaaf bakka dhugaan jirtu nutti himuu dandeessanii? Argamtee hima malee eessatti eenyu irratti akka argamte eessatti akka argamte gaaddisni irbuu qaba. Irbuu mana dabarsee gara araaratitti nuti oduu abbaan dhugaa fudhatu. Dhugaan gaara haa taatu, qarqi sulula haa taatu jedha Oromoon. Dhugaa gaara taate kana biyya nan fudhata jedhee oduu abbaan hin argamin hin kennitu namuufu. Irbuudha kun. Kanaafuu qaamoleen lamaan bakka argamanitti yoo ta'e malee wanni kun hin dubbatamuudha. Hin ta'u. Irbuudha. Tole guddaa galatooma abbaa gadaa. Jaarsummaan sun ji'a 3 adeemaa ture. Wanni xumura irratti lallabdan maali? Wanni baay'ee ilaalamee waarratee dadhabnee ijibbaata namni kun dhugaa qabullee gumaa qabullee fudhatu waan dideefi lallaba yookaan immoo qoqqobbii irratti darbinetu jira. Qoqqobbii irratti darbine kun waan takkaa lama irratti xiyyeeffata. Tokko jireenya hawaasummaa isaati irratti xiyyeeffannoo guddaa qaba. Xiyyeeffannoo guddaa qaba jireenya hawaasummaa isaati irratti. Lammata immoo oromummaa isaati irratti. Aadaa isaati irratti aadaaf safuu Oromoo bulchee itti bule kanarratti waan lamaan kanarratti kan xiyyeeffate ta'a. Qoqqobbiin irratti darbine kan alaallamu. Tole amma tokko shakkamaadha. Tokko immoo shakkeetu dubbisin bira fide dhugaa baasni irra jettan booda irratti Andu'aalem bilisadha jettanii wanti lallabdan jiraa? Namni tokko waan shakkamisan irraa yoo dhugaan baatee yoo dhugaan fudhatamtee abbaan himate sun itti amiin jedhee fudhate malee namni sun yeroo maraa hin shakkama yoo dhugaan baate malee yoo sirna gadaa Oromootitti yoo waan Oromoon odeeffatu waan Oromoon itti bulee bulchate kanatti yoo galuu baate yoo amanuu baate namni sun shakkaa jiraata jechuudha. Namni sun shakkaa jiraata jechuudha. Namichi immoo namichi shakkamalleen akka aadaa Oromootiin akka sirni gadaa jedhuun akka barri gadaa jedhuun yoo ofirraa fixuu baate in yaaddaa jechuudha. Tokko dhugaa yaaddes. Yoo dhugaa qabaate yoo harki isaa qulqulluu ta'e dhugaa isaa santu yaaddes. Yoo immoo harki isaa badii qabaate badii san in yaaddaa. Kanaafuu hamma abbaan dhugaa argamutti yaaddoo keessa jira. Namni kun yaaddoo keessa jira. Amma qananiin duuteerti armii taateerti kanaan booda ol jetteen dandeessu dhaga'uun dandeessu. Warri immoo jireenya ardii kanarraa hamma jiru saqaqanii keessa jiraatu hamma jiru gadda keessa jiraatu. Tokko nama jaalallee isaa haadha mana isaa dhabe kana lammata immoo maati. Kanaaf kan gatta'amee warratee Oromoon dubbii ilaallatu. Kanaaf kan Oromoon sagannaa lolaanaa dabartu, sabonaa bubbeenaa dabartu, jiruun itti aantu nagaa haa taatu tajaajila tanaaf waaqatu beeka. Ba'uun hin danda'a. Harka qulqulluu harka fayyaalessi ba'uu hin danda'a. Yoo dhugaan jiraatte ka jennu abdii qabna. Kanaafuu addatti shakkamaan jechuunis Andu'aalem badii kanarraa bilisa jettanii wanti labsitan jira yookiin lallabdan? Dubbiin amma kan irbuun taa'etu jira. Dubbiin irbuun taa'e kana amma gaafa dhugaa namni fudhatu abbaan dhugaa san fudhatu argamuttuu gadi baasanii garaa baqassanii hin dubbatan ladduma dubbatan malee yoo harki isaa qulqulluu ta'e
dhuguma bilisa hin ba'a. Yoo harki isaa qulqulluu ta'uu baate hin ba'u jalaa. Waan kana immoo akkan hojjenne immoo kan nu dhoowwe nama shakke. Nama ilmeen jalaa baddalamte kana jidduu kana jirra jechuudha. Kanaafuu abbaan dubbii shakkii dhiyeesse yookiin immoo abbaan shakkii yookiin immoo abbaan intalaa gaaddisa irratti argamuu dhabuunsaa akkasiin dhugaan dubbanne yookiin immoo wanna isin dhugaa arganne jettan akka ifan goone isin danqeeraa akkasii. Danqaamaa kan nuti ta'e namni jalaa du'e dhuguma immoo namni jalaa du'e ija buruura hin qufulama hin rakkata kallattiin namni itti mumartuu dhuguma itti fakkaatti namni kun dhugaa qaba kana silaa kan bira dabarsu maatiidha firri sun immoo akkaataa Oromoon itti bulu kana nama kanatti dhiyaatee nama ofii qabatuu hin dandeenye keessattuu abbaan bokkuu isaanii nama kana qabatuu hin dandeenye namni kun humna isaatii olitti ta'e gumaa abbaan hin hordofanne namni tokko yoo shakkame yoo du'e harka namaatii haa ta'u shakkamee lubbuun namaatiin warqii waasu gumaan naftu namichi kana fudhatuu dadhabe kun urmii isaa guutuu yaaddodha. Maaliif sirni hin yaaddessa qoqqobbiin irratti gatame hin yaaddessa. Kanaafuu kana hundaa kan nu danqisiisa jechuun hin danda'amu. Maal fansin gaafadhee namoonni baay'ee miidiyaa hawaasummaa irratti isinis taris dhageessanis ta'uu danda'a. Jaarsoliin dhugaa barbaadaa turan dhugaa barbaadanii araara buusuu barbaadan dubbiin Andu'aalam bira hin jirtu Andu'aalam bilisa ta'uu isaa labsaniiru jedhanii odeessani. Kanaafan isin biraa mirkaneeffachuu barbaade isin gaafadhe. Namni tokko haga dhugaa jaarroleen nama kanarraa fuute jecha jaarroleen nama kanarraa fuute atin bilisa atin harki kee qulqulluudha jettee labsamtuutitti bilisa namni kun jennee wanti labsine hin jiru. Obbo Addunyaa Waaqoo abbaa Qananii Addunyaati. Isaan gaaddisa gadaa kanarratti artist Andu'aalam Qananii Addunyaa ajjeeseera jedhee akka kakatu barbaadu. Andu'aalam immoo kan inni kakachuu danda'u hin ajjeesne jedheetii jedheera. Amma isaan eeganni hin ajjeesne beenyaa maaliinuu kaffalaa jenneetii gaaddisa kanarraa hafne jechuun BBC'tti himaniiru. Gaaffiif deebii dheeraa waliin taasisne kunuuti. Dhugaa barbaadneeti araara buufnaa ka jedhuun dhufanii ergasii irra deebi'aatii waan kana qulqulleessaa illeen yeroo qulqulleessinu kana hin ajjeesnee dhiigni immoo nurra jira ka jedhu kaasanii jechuudha. Dhiigni nurra jiran ajjeesnee jechuun maal jechuudha. Hin ajjeefne yoo ta'e irbuu maaliif barbaachise erga irbuun guyyaan qabamee booda maatiin illee irratti waliin galle maatii hojii mari'adhee isinii deebisan jirutti maatii hojii mari'annee hin ta'uu ka jedhu ka maatiinis kaasee waan qulqullaa'uu qabu immoo tokko lama innee ittiin maatiin hojii galaa turan obboleettiin jirti hojjettuun jirti isaan qabamanii hin to'atamne hojii jira isuma qofaa shakkamaa jedhanii qabuun mataansaa rakkoo mataasaa danda'ee qaba. Ammas misiyoo fuula namni akkana godhe fuula ishee namni akkana godhe kun akkamitti akka federoonni godhe itti taphatee waanii godhu heerri hin gaafanne. Kana ton qulqulleessiin eenyutu godhe hin ajjeesne yoo jedhe eenyu ka fuula ishee akkana godhe haga kun qulqullaa'uu qabaa ka jedhu itti kennine jechuudha. Isaan akkuma isheen kophaa jirtutti kan itti himan. Andu'aalam Fayitu jaarsoliitti akkas jedhee dubbate. Akkas jedhanii du'imanii jedhanii abbaan gadaa gobanaan nutti himanii jechuudha. Akkasii kana lakkii ani jidduutti booda gana of kolchaa abbaa gadaa akkasii miti. Isaan maatiin mana ni jira hojjettuun ni jirti maqdas hojii galti ammas guyyaa sana galgala hanga sa'aatii jaawaanitti mana hojii turanii namni biraallee artistiin biraallee hojii ture galgala mana nama soomana musliimaa ture achi dhaqanii erga achi turanii haajaaf daqiiqaa 22tti maatiitti bililaa turte mucayyoon kun waa'ee hojii boru hojjettu gaafachaa turte amma of ajjeefteen waan hin fakkaanneedha kana qulqulleeffadhaara deebisanii ammas immoo nama tokko qofaatu obboleettii wajji jira ka jedhu kun sirrii miti hojjettuun jirti ijoolleen daa'imnillee hojii turanii kan qulqulleessaa ammas ta'e jedhameeti yeroo duute jedhan mucayyoon fuulli fayyaa qaba mataa duuba kana xiqqoo akka madaa qaba dhahichaa waa'ee qaba malee namni fooqi shanaffaarra fu'ee ni faca'a. Kanaaf dubbichi qulqullummaan qabu gar tokkotti loogii akka hin taaneef kana qulqulleeffadhaanaan uf deebi'een if laalaa jedhanii deeman biraa jechuudha. Abbaan gadaa ayyee erga deebisan if laaltan qulqulleeffadhaa jenneeni yeroo maatii wajjin mari'annu dura haga footoon maali fuulli ishee akkana ta'e sun eenyu akka ishee reebaa ture eenyu akka waanii gochaa ture eenyu rasaasa dhukaasaa akka ture
erganuu adda beeti gara irbuutti kan seennu malee irbuu seenuun barbaachisa malee hin ajjeefnecha irbuu gama tokkoon immoo dhiigni nurra jecha wal dha'u jira kun hangaluu qulqullaa'utti guyyaan darbuu qabaa guyyaan beellamaa sun hin ta'uu kaje'u nuti waan jennee jechuudha bira dhaabbanne. Nama nu jidduu deemaa jiru sanitti himne itti himaa jennee darbee jechuudha. Kun yoom darbee onkoloolessa 12. Nama manguddoo bakka buufne jiran gama keenyaan akka nu wajji bira dhaabbatanii dhaggeeffatanii qophaa otoo hin ta'in nu wajji ka dhaabbatan jennee nam tokko Harargeerra nam tokko Shawaarra nam tokko Jimmarra nam tokko Wallaggarraati. Yeroo dhufan akka Oromootti malee akka ganda lakkaawwatee dhufa akkan jenne haati Qananii Tuulam abbaan Qananii Macha gosa Harargeerraa hin qabne michoon dhalattuu Harargeeti. Harargeen nu cinaa dhaabbachaa ture nuti jara kana walitti gooneef akka Oromummaan itti dhaga'ee dhiiga michiyoo kanaa nu baasu laata kaje'uun itti deemnee jechuudha. Amma yeroo dhaga'u manguddoon ciroo deemaa turte nuti quban qabu kamaatitti. Amma bu'aan jedhanii fidanii nuuni ni dide gosa isaanii finnaa jedhanii gosa keenya jedhanii nuti gosan beeku. Ani umrii filee gosan beeku balbalaa waan hin beeka. Naannoo nani guddadheetti balbala beeka malee gostuun jiru gosti Harargee ni beekama. Gosa Booranaa jedhaniiti. Booranni ilmaan Maccaaf Tuulamaa qaba. Nuti ani ilmaan Maccaati. Haati warraa koo ilmaan Tuulamaati. Qananiin lamaan keenyarra dhalatte. Isaan maal godhanii warra Walloo gosa Walloo jedhanii Harargumarraa gara naannoo Ciroo kana nama nutti fidan eeggadde nu bira bulanii lakkii nuti gosa hin qabnu yoo dhiiga michiyoo kanaa barbaaddan ta'een Oromummaan nu kootta gosa asii hin qabnu Oromummaadhaan immoo nu kootta nuti Harargee laphee guutuudhaan jaallanna Harargeen biyya nu guddisi nu jiraachisi Harargee keessa Harargee dhiifneetu gosa biraa barbaachan deemnu jenneen amma isaan beellama guyyaarraa qabataniiru inni kan dhaga'utti nuti hin deemne. Gumaa fudhadhaa jedhanii gumaa maalii fudhannaa yoo ajjeeseera jee kallattiin fuuldura ba'aa kootta. Yoo ajjeesnee gumaa maal nu kabalaa inni ammas immoo gumaa namni fudhatu akkasitti miti. Ilmi baluu intala baluu narratti badeera erga himatee booda. Inni ajjeefne inni kakadhachaa gumaan hin kafalaan waan walitti hin deemne jechuudha. Dhugaan jiru kana. Kanaaf nuti san hin qeeballee jechuudha. Sana akka keenyatti hin qeeballee yaa'u gama seeraatiinis yaa'u dhiibbaan garaagaraa nima jira. Garuu guyyaaf akka nuti amma garam deemaa jira rabbi kennaneeti rabbi dhiiga muciyyoo keenya nu baasa inni eegna jechuudha. Rabbi tokkichi. Ka seeraatiin eegnu waan isin jennu nuti itti miirra yoo ajjeeseera jee ayyee guyyaa qabaati wal arguu dandeenya. Fuuldura bee ajjeeseera yoo inni ajjeefne jenna adda galuudha malee waan biraan jiru nuti rabbi kennani. Kana dura yeroo rabbi gumaa keenya baase ni ba'a. Kana dura yeroo lagartan ayyee yeroo gaaddisa teessan Andu'aalam tureera. Enturre isa ijaan waliin agar ergamanii dhaati ba'e ijaan waliin guyyaa qabanii irbuu sanitti waliin galle nuti akka keenya. Irbuu dura wanti qulqullaa'uu qabu jira. Gumaa sii kafallee gumaa namni namaa qabalu yoo waa balleessi. Waan isheen isa bira turte amata sadan kana bira turte immoo qabeenya ishee seeraan deebisuu qaba.